Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Fuunee dhaggeeffatoota keenya kabajamoo kun sagantaa keenya waxabajjii 22 bara 2015ti. Har'a qophii addaa fi Oromiyaa Insaayit qabna. Qophiin keenya addaa haala baqattoota Oromoo Keeniyaa keessatti jiraatan irratti dhiyaata. Dhimma kana irratti miseensa koree hawaasaa Oromoo Naayiroobii waliin gaaffii fi deebii goonee jirra nu hordofa. Haala sababa hanqinaatiin qophii hundee hin qabnu. Qophiin keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa Insaayit yeroo isaa eeggatee dhiyaata. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaa basawaaf jiraati. Hawaasa Oromoo biyya isaanii Oromiyaa irraa baqatanii Keeniyaa keessa baqattummaan jiraatan diiguuf shirra gaammatamee ture akka fashaleessame. Hawaasa Oromoo fakkaachuun kanneen hojii diigumsaa raawwachaa turanis jabina hawaasaatiin akka saaxilaman koreen bulchiinsa hawaasa Oromoo Naayiroobii ibsee jira. Miseensi koree bulchiinsa hawaasaa gaafiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessatti akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa gurmuuf jaarmiyaa hawaasaa diiguuf shira olaanaa gaggeessee jira. Haa ta'uti jabina hawaasichaatiin kanneen ergama diinaa baatanii hawaasichatti dhufan saaxilamanii kaan isaanii qabamanii poolisiitti yoo kennaman kaan immoo saaxilamanii akka jiran beekameera. Naannoo Naayiroobii kana yeroo 7 keessa jiru kanatti basaastonni Itoophiyaa tabiyya galtee gaddachaate nama guursitu karoora qabattee akkasitti uummanni itti ba'ee itti namoota san qabanii gara seeraatti itti dhiyeessanii jedhanii warra seeraatii fi embaasiin warri isaan leenjise kun marti duula nurra ba'ee akkasitti torbaan tokko akkana 13 irraa jalqabne basaasa nama 2 qabne gara poolis isteeshinaa geessine eega isaachi geessine jenne duulli sun ittuma fufee. Miseensi koree hawaasaa kun dabalanii akka ibsanitti hawaasa Oromoo bakka jirutti wal ta'ee loote galtuu of keessaa baasuu fi walii isaatiif suurratti hojjechuun irraa eegama. Kuni waan baqataa irratti aggaamameetiin waan baqataa akka jiraattisu rooganii biyyatti galchanii ukkaamsanii ajjeesanii jedhan waan ta'eef uummanni keenyaa wal qabatee urgee jiruutti nu cinaa akka dhaabatuu fi quba akka nu qabaatuu fi. Kana malees rakkoo gabrummaa saba Oromoo biyyarraa buqqisaa jirurra aanuuf jabina jaarmiyaa fi tokkummaa hawaasaa eeguu irratti birmannaan akka feesisu dhaamsa dabarsanii jiru. Kaayyooteennatu ajjeesaa jira. Kaayyoo teenya irraanfachuu qabnu, kaayyoo teenyaaf dhaabachuu qabna, baqataa keenyaa fi hidhamaa keenyaa fi tumamaa keenyaaf ajjeefamaa keenyaa fi nu dhagahamuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kana qophii keenya addaarraa keessatti isiniif dhiyeessina. Itoophiyaa keessatti hidhaaf ajjechaan mormitoota irratti jabaatee jira. Erga filannoon dhumatee kaasee mormitooti 6 ajjeefamuun gabaafamee jira. Hidhaan immoo daangaa dhabee akka jiru odeessi nu ga'es addeessee jira. Odeessi mana hidhaarraa nu ga'e akka addeessetti filannoo asitti Oromiyaa qofaa keessatti namooti 450 ol manneen hidhaa adda addaa keessatti iraarfamaa jiran. Haaluma fakkaatu magaalaa Adaamaa keessatti jimaata darbe dargaggoota Oromoo 3 humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii akka hidhaman beekameera. Odeessi nu ga'e kun akka addeessetti dargaggooti aanaa Adaamaa ganda duwwaa 3 keessa humnoota tikaatiin hidhaman kunneen haga yoonaatti eessa akka buufaman hin beekamne. Barataa Qumbii Baantee dargaggoo Abdii Waaqoo fi shamarree Gaalee Waaqoo kan jedhaman dargaggoonni kunneen maaliif akka hidhaman garuu wanti beekame hin jiru. Barataa Qumbii Baantee Yuunivarsiitii Rift Vaalii keessatti waggaa 3ffaa kan baratu yoo ta'u dargaggooti lamaan immoo kanneen jiru isaanii dhuunfaa gaggeeffatanii fi hawaasa keessatti amalaaf naamusa gaarii kan qaban ta'uun beekameera. Mootummaan Itoophiyaa dargaggoota of ta'anii jiruuf jireenya isaanii fi dhimma sabaa isaaniif quuqaman yeroo adda addaatti adamsee hidhuu ajjeesuu fi akka biyyarraa baqatan gochuudhaan himatamaa jiraachuun kan beekamu. Keeniyaan namoota Alshabaab deeggaran jettee shakkite adamsuu eegalte. Odeessi nu ga'e akka ibsutti Keeniyaan lammiiwwan biyyattii garee Alshabaabiif deeggarsa maallaqaa taasisan akka malee adamsuutti jirti. Odeeffannoon humnoota tasgabbii biyyattiirraa argateen Reuters akka gabaasetti kaayyoon duula kanaa madda maallaqaa garee Alshabaab gogsuudha.
Oomisha shukkaaraa biyyatti gara Somaaliyaa ceesisuun maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu garee Alshabaab wajjin qooddachuu irratti kanneen shakkamanis to'annoo jala oolfamaniiru. Mootummaan Keeniyaa haleellaa yuunivarsiitii Keeniyaa Gariisaa jedhamu irratti Alshabaabiin raawwatameen lammiiwwan biyyattii lakkoofsaan 148 ta'an erga dhabee booda dhaabbilee madda maallaqaa deeggarsa Alshabaabiif godhan jedhee shakke cufuunsaa kan beekamu. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Algaloto, gullalleen kan tufaan algaloto, gaara bichuu turii algaloto, galaan finfinnee maasee. Algaloto, sila akka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Algaloto, gullalleen kan tufaan algaloto, gaara bichuu turii algaloto, galaan finfinnee maasee. Algaloto, silakka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa, gaara diigamuu malee, nu baasan addaan baanee, nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree, irbaanii rabuusa qabaay, seeqanii sesseeqanii, kan gargaar nu baata anjaraayin. Dhaggeeffattoota keenya akkuma oduu irratti dhageessan qophii addaa har'aa keessatti baqattoonni Oromoo yeroo ammaa goolessitootaa fi basaasota mootummaa Itoophiyaatiin shororkaa jira jedhu odeeffannoo akkuma oduu irraa dhageessan dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf miseensa koree hawaasaa keessaa nama tokko bilbilee dubbifneerra. Raadiyoo Sagalee Oromoo Raansinii bilbilaa jira. Odeeffannoon nu ga'e wayii jira naannoo Naayiroobii. Maaltu jira? Naannoo Naayiroobii kana yeroo torbaan lama keessa jiru kanatti basaastonni Itoophiyaa ta biyya galtee gaddachaatetu nama guursitu karoora qabattee akkasitti uummanni itti bahee itti namoota san qabanii gara seeraatti yoo dhiyeessanii jedhanii warra seeraatii fi embaasiin warri isaan leenjise kun marti duula nurra bahee akkasitti torbaan tokko akkana 13 irraa jalqabne 13 saasa nama lamaa qabne gara poolis isteeshinaa geessine eega isaachi geessine jenne duulli sun ittuma fufee warra sanii sibne eega warra sanii sibne warri embaasii warra san dhufee fuudhee ka'eetiin miliyoona 500,000 mallaqa keenyaa kennee boondii keessisee warra sanachi gabbaasee gara waltajjii waajjira isaaniitti fudhatanii waajjira isaanii waliin achi keessa ta'anii gara nama 100 ta'uutti namni guuramuu qabaatu qabamuu barbaachisu gara nama 100 hin taasisanii akkasiin walgahii fixatanii eega xumuranii bahaniin booda namoota keenya guyyaa gaddaa nama 3 irraa hidhan. Eenyu fa'itti hidhame? Namni hidhame Jaabir Ismaa'il jedhama. Jaabir amma hiikameera? Kaleessa uummanni akka jiruuni lafatti nafne gadda galgala akkasitti bahanii diddamatti akkasitti achi bulanii poolis isteeshinaa marsanii ganama akkasiin irraa gallee seera jala buluun barbaachisa jennee kaleessa ganama akka nafti bariite namni tokkotti baqata jedhanii Naayiroobii keessa jiru hin nafne achuma itti marsanii gayyaa'anii ganama jara eeganu marsineen booda balbala kan irraa deemaa eega jedhaniin booda deemuu eega nu dinne namichi ootesiin baangaanii gabbayee gara hatiraa keessan nu naqee maalii rakkoon jedhee rakkoon keessan kun guruppii yookaan nama tokko wallole malee rakkoo uummataati miti ka jedhu horii naasee waan akkasiin nu ibsuu yaale eega inni yaalee jedhe kun karaa miti kun sobaa embaasiin Itoophiyaa namoota lamaaf leenjisee armatti gadi deebiseetiini nu adamsanii nu guuranii nu kaantanii nu hojjechiisanii kaan biyya darbuun waan jiraniifi kuni himannaa ummataati mirga ummataati rakkoo ummataa ibsuuf dhufnee namni keenya kakaleessa embaasii gabbayee ka embaasii waliin ijaarame baaftanii nama keenya akkamitti asitti hidhan jennee gaafii dhiyeessine eega dhiyeessine namichi nama dubbii xiqqoomisi akkana jechuuf ta'u bahaa jedhee eega dallanee nu ka'een booda OTP'n itti ajaja isaa ka irra guddaa eega itti gad dhufeen booda rakkoo keenya nu gaafatee nama 5 gara OTP'tti deemee rakkoo san itti ibsinee nama gara 5 gara
Moosesiisitti addaan qoonnee eegaa dubbii dubbannee namichi Oosifiidii suni akka mootummaan Itoophiyaa baqataa lafa kana keessa jiru baqataa seeraan jiraatu kana jeeqaa jiruu fi ajjeesaa jiruu fi hidhaa jiru eeganu ibsinee fi kaaneen booda yeroo san jarri sun boondii keesseetiin qaara tokko malee akka gabbaattu jedhee ajaja gara Moosesiitti dabarse. Moosesiin yeroo sanii boondii kaa jedheetiin boondii keessisee ammallee dhimma kana irraa Oromoon akka hidhamne dhimmi kun nu laallata. Nabiya koota waan jedhuuni jaratti kaleessaa gara sa'a 4 mana hidhaa keessaa gafursiifnee wanti gafuurameeni hiriira ummataati malee hiriira ummanni bahee mana galuu dhabee gafuurame jechuu kaleessa yoo nama tokko qabaniitiin poolistashiina dhiyeessani dhabee namichi rakkataan tokko shilingii 100 gadi urgeessanii kan hin baafne ummanni iyyee jedhee gabbaa'eeni jara sanatti gafuurree jirra. Maaltu barbaadame maal barbaadan naannoo sanarratti warri mootummaa Itoophiyaa maal hojjetan? Warri mootummaa Itoophiyaa naannoo kana irratti warra daasporaa jedhaniitiin bara amma lufe kana biyya irra galee biyya alaatti illee galee as keessatti illee warra baqattoota as keessa turanii warra qabaatota daasporaa jechuun warra qabaatota ilaalamanii warra baqataa yookaan waan qabne tokkollee ka ilaaluu miti mootummaa kana asitti ijaaree eega biyya Awurooppaatiin Ameerikaa irraa fixatanii gaddeebi'anii Naayiroobii irratti teessuma godhatanii Naayiroobii keessaa waggaa 10 ol nama ijaaratanii basaasa ta'ee ummata Itoophiyaa koominiitii dhaabuu dhoggee ummata Itoophiyaati miti ummata Oromoo dhoorgeetiin walgahii dhoggee faallaa walgahii ummata Wolafoo dhaabee jedhe nama lama ka Hasan Bashiir jedhanii fi Irree jedhamu warroota dhaaba keessa waggaa 10 dhaaba diiddee waggaa 10 ummata diidde kan walgahii gaafatanii achitti walitti qabanii eega jedhaniin booda qarshii yookaan beesee keenyaa 500 jaratanii eega kennanii jedhaniin booda jarri suni gara Itoophiyaatti deemtee eega daasporaa gaafa durii kaan qooda fudhatteen booda namoonni keenya hin jiraa nama keenya hin galchinaa baqataanuu lafa kana keessa jiru nu baqataa miti gallee biyya keenya irra dalagachoo barbaannaa ka jedhanii warri sun bitamanii horiini nutti gadi gachanii eega jedhanii namoota gara nama 70 ta'uu ammallee guuratanii gara biyyaatti deebi'anii. Baqataan amma akkamitti jira Haji? Maal keessa jira haalli baqataa? Guyyaa 13 irraa qabeetiin haga guyyaa ammalsi dubbadhuu kanaa namni mana galu hin jiru namni nyaatu hin jiru kasooma keessa jiru sooma sililluuqataa hin jiru kasooma qabne mana galee nyaataa hin jiru cinqii guddatu jira gaarii poolisaatii fi gaarii manaatti magaalaa keessa deemanii namoota qarii jiru kan ammoo waliin hin jirre guutuu fi ukkaamsuu fi sagantaa nama 40 yeroo gabaabaa keessatti ukkaamsina jedhaniitiin waan itti karoorfatanii fi ummanni rakkoo guddatu harkaa qaba ummanni wal bira dhaabatee deemaa jira ummanni du'aaf jireenyi kennaa yookaan basaastota santu biyyatti nurra galaa yookaan nutu urgee tokkochatti manni poolisaan hidhee nu haafitu malee mootummaan kun nu haafitu malee ukkeessatti hin dhiirnu jechuu fi mana garaa hin jirru jechuu amma isaan yeroo akkas godhan isin immoo gama keessaniin wanti gootan jira? Jira namoonni kun adeemsuun kun sirriiniti wanni isin gootan sirriiniti nurraa deemaa eega galtanii jettan nurraa achi ta'uu isinirra jiraachisaa barbaachisaa wanni as keessatti baqataan maaliin soba yoo jedhaniitiin jira kanaaf dhaabadhaa jennee itti himnee dhaabachoo didanii eega tarkaanfii gara seeraatiin itti fudhatamu nu jenneetiin yaalii gara tokko goonee wanni isaan as keessa nu maadheffatanii beekan tokkotu jira inni kam ummanni Oromoo waliin dhaga'u wal biraan dhaabatu kanaafuu maadhee qara ijaarannee achi keessaa qabnuuni afaan isaanii wal faajjessina jechuuni haga isaan nama kana galmeessanii namni waa waliin dhuunfatinii fi ijaarlaalissaa yookaan akkanuma jedhiisaanii nama 70 fudhataniitiin gara biyyaatti eega deebi'aniin booda ummanni Oromoo wal ga'ee warri kun kaayyoo teenyaallee ta'ee ummata Oromoo baqataa biyya maraatuu ta'ee adda oduu barattoonni biyya keessatti du'aa jiran oduu qotee bulaan lafa ofii irraa buqqa'aa jiran oduu daldalaan lafa waan itti daldalatu akka itti daldalatu dhogganii biyya irraa baqatu adda deebinee kaaneetiin lafa Oromoo fudhachuu fi yookaan lafa teenya fudhachuu lafa teenya akka nutti gurguratanii hin barbaachisu warri kun nutti hin deebu ka jennu murtii gaafa 13 fi 13 irra geenye Oromoo waliin namoonni kun yoo nutti deebanii jennee qabnee ofirraa mootummaa kennine ukkeessaa baafna ka jennu tokkummaa keenya jabeeffanne jechuudha. Jaroonni wali yeroo akkana gootu kana tokkummaa keenya laafaa waan ta'eef diigaa waan turteef diigaa kana keessa nutti fayyadamtee haga nu wal arginee walii itti gallutti namoota achi
keessaa guuratanii nama 70 eeganii dhani guyyaa gaafa sagalii ilma Hassan Bashir ka jedhamu sun nama gadi deebi'e Naayiroobitti erganii ufagoo inni deebi'ee hin jedhe namni Abbadoo Abdullaahi jedhamu ka waggaa 10 haga attaa'e kana embaasiin yaa'ee as keessa taa'u isa gadi deebi'anii eega jedhaniin booda nama arrabsuu maal gootanii tokkoon isin gursisuu isin kan waan jedhanii jalqaban jechuudha. Isin community keessatti maa inni gaheen keessan aji? Gaheen kiyyaa communitiin Oromoo akkuma beekamutti akkuma diinii nutti maaqeffate adda nu diigetti guruppiinii ijaaranii guruppiinii diiganii koree kana keessatti akka koreen hin dhaabanne waggaa 10 waan irra dalaganiiti. Yeroo amma as jirru kana guyyaa 13 irraa jalqabnee Oromoo waan dhuunfateef koreen biraantii yookaan jalatti nama 7 garee 7 qabu yookaan biraantii 7 qabu dhaabattee gareesa irratti akka manguddootii fi akka ammoo waliigala koreetitti itti gaafatamummaa qaba jettu. Ayyee dhaamsisin uummata Oromoo baqataa naannoo sana jiruuf bakka biraa jiruuf dabarsitan maa inni? Wanni nu dhaamsinu dabarsinuu fi wanni kuni waan baqataa irratti aggaamameetiin waan baqataa akka jiraachisuu rooganii biyyatti galchanii ukkaamsanii ajjeesanii jedhan waan ta'eef ummanni keenyaa wal qabatee urgee jiruutti nu cinaa akka dhaabatuu fi quba akka nu qabaatuu fi warri dhaaba kennaallee ka gara garatti yookaan ilaalchaan wal qoodanii dhaaba hedduu jedhanii kaayyoo takkatti adda bilisummaa Oromoo sana ilaalchaan adda qoodan kun ilaalcha ofii xiqqeessanii yookaan ilaalcha ofii keessatti hambifataniitiin ummata Oromoo cinaa akka dhaabatanii fi ummata Oromoo badii akka dandamachiisanii fi basaasa akka akkeessa maadheffate kana akka nurraa diiganii fi warri ala jirullee biyya Awurooppaa jiru biyya Ameerikaa jiru haga ammaan kana wanni nu qunnamellee reedoon jiru hin jiru yoo tokkoffaa isin taate malee gara biraatiin qabeenyaa fi yaadaanii akka nu bira dhaabatanii fi diina kanaa waliin akka buqqifnee ofirraa kaafnu wanti buqqaanee biyyaa baanee biyya kana keessa jiruu fi wanti biyya ambaa keessa du'aa jiruu fi kaayyoo teennatu ajjeesaa jira kaayyoo teenna irraanfachoo qabnu kaayyoo teennaaf dhaabachoo qabna baqataa keennaa fi hidhamaa keennaa fi tumamaa keennaaf ajjeefamaa keennaa fi nu dhagahamuu qaba kana irraanfachoo akka hin qabaanne lukkeen diinaa warri diinni bitee ergee ummata keenya addaan deemu biyya marattuu ufee jirtu sanitti akka nu dhadhoole cibaanee dhadhoollee of keessaa baasaa jiru kana dhadhoolamee biyya kee akka of keessaa baafamu yoo biyya Awurooppaa fi Ameerikaallee ta'e qoqqobbiin irra kaa'ameetiin du'aaf jireenya akka ittiin baane biyya ammoo Afrikaa kabaqaa keessa hoo jiraate gangalchanii yookaan fuudhanii of keessaa akka baasanii tarkaanfii itti fudhatanii dhaamsa Oromoo hundaartuu siin jedha. Aji gaaffiif deebii kana waan gootaniif hedduu galatoomaa. Galatoomiyaafillee rakkoo keenya dhageetteetiin nu bilbiltee rakkoo keenya nurraa hubachuu fi galatoomii hedduutti galatoomfadha. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. Today we will be talking about time. Time defined the indefinite continued progress of existence and event in the past, present, and the future regarded as a whole. A point of time as measured in hours and a minute past midnight or noon. Or a plan, schedule, or arranged when something should happen or be done. Measure the time taken by process or activity or a person doing it. So, time is everywhere. It doesn't matter what you do, what you don't do, time is always there. For example, when you are in love, there is a time there. When you are free, the time is there. When you are rich, the time is there. When you are poor, when you are hungry, when you are angry, when you are studying. So, it doesn't matter what you do or what you don't do, time is always there. Time is free, but it is priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. Love is always full-time, never part-time, never sometimes, and certainly not just on your time. The best gift you could ever give someone is your time.
because you are giving them something that you will never get it back. Once Oprah Winfrey said, "You can have it all, just not all at once." We are in June 2015. This week, there are Father's Day and World Refugee Day. World Refugee Day, 20 June, is a time to reflect on the challenge faced by refugees and the courage they demonstrate in overcoming them. It is also an opportunity to focus our support for millions of people who have been displaced by war, disaster, and the humanitarian crisis. Multiple humanitarian emerged in Syria, Iraq, and Central African Republic, and more have forced a record number of people to flee. World refugee numbers have not been this high since World War II. Protecting refugees and other forcibly displaced people, asylum seekers, internally displaced persons, stateless individuals, and returnees is the core mandate for UNHCR over 6 decades. UNHCR has helped tens of millions of people by providing protection, shelter, emergency relief, health care, education, legal and counseling service, and long-term solutions for rebuilding shattered lives. There are millions of Oromo refugees suffering around the world, especially in Kenya, Yemen, South Africa, Libya, in Somaliland, in Djibouti, but their voice is not heard. They have a voice, but their voice is not heard. So we urge all Oromos in diaspora to be a voice for the Oromo refugees who are suffering around the world, to be heard and to get assistance. Remember, there is a time to be refugee, there is a time to be free, there is a time to live in a happy life, there is a time to suffer. So there is a time for everything. So if you are a refugee out there, you don't remain refugee. The time will change. If you look at your past, what day do you remember? Why? Today, I'm going to pick up June 25. What happened in June 25? Well, there are a lot of things actually happen in June 25 as any other days. The reason why I picked June 25, do you remember 2 years ago, I'm Oromo First? Now it is 2 years. It became history. So, because of Oromo First, what happened? What came out of it? How do you remember Oromo First? I picked
June 25 and look at some of the things what happened in June 25, mainly in United States and Europe. In June 25, 1788, Virginia State ratified the U.S. Constitution and became the 10th state of the United States. Do you know where 8 hours shift come from? So we all actually go to work and we work 8 hours shift. Well, I've seen something. In June 25, 1868, the U.S. Congress enacted legislation granting an 8-hour day to workers employed by the federal government. So 8 hours shift, 1868 on June 25. On June 25, 1910, the U.S. Congress authorized the use of postal saving stamp, the stamp we use for post, on 1910, approved by Congress on June 25. In 1975, Mozambique became independent. Samora Machel was sworn in as a president after 477 years of Portuguese rule. So Oromo complaining too much that the Bilisuma is actually very slow, but the Mozambique takes them 477 years to be independent. Oromo 130 something years, yeah, so far, but we don't have to wait until 477, but 130 we are actually traveling very, very fast and very encouraging. There is another interesting thing happening in June 25, 1951. Well, the Oromo First movement came up with Oromia Media Network on this day. Guess what? 1951, USA Color Television, 25th June 1951. The first commercial television show was transmitted by the Columbia Broadcasting System, CBS. So Oromo First on June 25, I think. Then the first color television also on 25th June 1951. June 25, 2006, Warren Buffett donated $30 billion to the Bill and the Melinda Gates Foundation. $30 billion. In June 25, 2009, if you remember, Michael Jackson died. Today, we stand together all around the world, joined in a common purpose to remake the planet into a haven of joy and understanding and goodness. No one should have to suffer, especially our children. This time, we must succeed. This is for the children of the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, well, there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place in the world. Make it a better place for you and for me and the entire race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. So the question is, what are you doing with your time? So by the time 2030 comes, or 2040 or 2050 actually comes, if you actually go back and to look at 2015, what you've done. Because if you haven't done anything, there is no time you can actually go back and look. Whatever you actually look back, it is what you do with your time. If you haven't done anything with your time so far, make sure you use your time wisely, because time is the only thing you cannot get it back. Time is the most important thing in human life.
So if you don't care about time, it means that you don't care about yourself, because you're born and then you die. Between that, it is a time. You have to use it. You need to budget your time, and then you use it wisely, and they use it for the betterment of the world and the planet. Finally, I will leave you with a quote from John Wheeler. Time is what prevents everything from happening at once. Time after time. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you say. You say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds if you're